Waraanni bilisummaa Oromoo haala duuba deebi'uu hin dandeenye hooggana isaas tolfateera. Haala duuba deebi'uu hin dandeenyeen uummata Oromoo fi irree fi gaachana jiru ta'ees mul'ateera jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo nama biraa yookaan saba biraa bakka biraarraa Oromiyaatti guuramee dhufe miti. Qabsoon inni gaggeessu Oromiyaa keessatti kan inni qabsoo godhu saba Oromoo fi sabni Oromoo immoo haadha isaa, abbaa isaa, obboleessa obboleettii isaa, niitii, dhirsa kan dirreerra jiru waa fira finna fiixa qaba jechuudha Oromiyaa keessa. Kan isa hidhachiise dafqa ilmaan Oromoo warra qabaateellee osoo hin taane baay'ee jireenya gadi aanaa keessa warra jiru warri nu nyaachise warra booyyeef karkarroo ofirraa eegee hambaa sanarraa hafte immoo ijoollee isaa hagabsee kiisii isaa qullaa godhee gumbii isaa onsee akkasumas saamichaa fi dararaa mootummaa abbaa irreerraa waan isaa hafteenidha. Waraana kana irree kooti gaachana kooti jedhee keessumaa inni biyya keessa jiru kan na baasu isa kana jedhee beekee ijaarrate. Ijaarsa kana keessa waan turetu jira. Ilmaan isaa kun yeroo keessumaa ka hundi keenya waliin beeknu jalqabarraa akkaataatti woboon ilaalamaa ture. Baay'ee gammachuu fi jaalala humnaa olii ture. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa booddee fagaatee humna baay'ee xiqqaa ta'een biyya ormaa fa'aa jiraachuurra baay'atee humna baay'ee guddaa ta'een biyya isaa keessatti mul'achuun uummata Oromoo biratti akkaataatti qabatuyyuu wallaale Oromoo. Kana yeroon jedhu uummata Oromoo isa waan kana gochaa ture na taajjabaa jiru. Haati hiyyeessaa naannoo tokkotti yoo dhaqnee mul'annu buna jabanaan baattee dhuftu haadholiin keenya baay'inaan warra akkasii buna jabanaan baatanii dhufanii kan koo dhuguu diddanii jedhanii yeroo imimmaan buusanii nu jala deemanii boohanii hunda gammachiisuuf buna shinii 20-30 yeroo dhugamaa turetu ture. Kana beeka waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa inni dura. Haalli akkasii kuni akkaataatti qabaa waraana bilisummaa Oromoo qabamuu machaahuu Oromoo biratti waan argeen beekne ilmaan isaa akkasitti hidhatte isa kabachiisuuf dhiitama inni keessa turetu beeka. Godaannisa dhaqaba. Eela dhaqaba. Sanadha beeka waan ta'eef abdii kana yeroo of biratti argu haalli tutture suni gatii nu kafalchiise qaba. Inni booddee haalli ulfaataa deeme keessatti inni nyaatee bare kuni nama nyaachuutti akka deemu mootummaan waan sana gara dabarsuu barbaaddu bulguu akkasii ijaaruu irratti kan isheen bobbaate isa akkasiitiinidha maqaa nu xureessan. Malee waraanni bilisummaa Oromoo mana namaatti goreeyyuu nyaatu. Karaarra yeroo deemu shamarran Oromoo yeroo gabaarraa galtu haadholiin Oromoo yeroo gabaarraa galani karaarratti shankoorri muuziin burtukaanni maangoon namaa kennamuu baannee deemuu hin dandeenyu karaatti gataa ture. Waraana bilisummaa Oromoo akkasiitu ture. Dhugaan jirus kanatu. Kana balleessuu keessatti isa kana akkaataa inni itti hokkolu tolchuu keessatti diinni kun waan inni hojjete Oromoo birattis akkaataan inni itti qabaansaa qajeelu waan wallaalamirraa muuxannoo itti dhabarraa waan arginee hin beekne fagootti araadaa ture sabni kun gaafa of biratti argu of keessatti argu machi akkasiitu ture. Kun gatii nu kafalchiise. Yeroo hundumaa wanti himaa ture illee jaallan waan kana hubatanii argan dirree adda addaa irratti waan himaa turan illee booddeen isaa rakkoo ta'a. Akkasittiin har'uma si wajjin duuna mana manatti sin fudhannee galle Oromoo yeroo sana. Oromoo waan sana jedhe jira har'a ni taajjaba ni dhagaa sagalee kana. Mana manatti sin fudhannee gallee si wajjin humnaadha jedhe. Qabsoo muuxannoo bara dheeraatti hin qabu Oromoon. Gibira gabbaree mootummaa abbaa irree jalatti du'ee dhiitamee jiraataa ture qabsaa'aan isaa immoo dhiibamee fagaateetu fagoorratti wareegama allaattiin illee foonsaa nyaattee waraabessi illee lafeesaa qorqee sabni isaa otoo san argiin gammoojjii adda addaa keessatti hafaa ture. Qabsoon keenya akkasuma. Kan jaallan yeroo walitti dhufne rakkoo madda isaa irraa kaasnee ilaalaa turrellee kanallee dabalataa. Haala akkasii keessatti uummanni keenya miidhameera miidhameera. Dhoksanii yookaan immoo hooqxoonii cobxoon fayyisu.
waan rakkoo uummanni keenya irra ga'u akka mootummaa abbaa irree ajjeesee ka'ee sin ajjeesne jedhu awwaalee ka'ee sin awwaalle dhoksuu sanatti hin dhoksinu rakkoon gama keenyaan uummata keenya irra ga'e ani yerootti hin bahee guyyaa tokko dhiifama gaafadheerutu jira. Rakkoo uummanni kiyya keessa jiruun dhoksa taanaani ani boru maalan fiduuf deema. Isa har'a isa ajjeesurra maaliinan jira. Ani qabsaa loltuu bilisummaati. Jireenya hin dhabnee jiraachuu hin dadhabnee jiruun nan dhimma. Saba kiyyaaf hin of kenne. Kanaafi waanan of kenneefi sana deebi'een soba. Hin sobadhuun sossobadhuu jechuudha. Uummati kiyya rakkoo keessa jira. Rakkoo keessa. Rakkoo kana keessaa haalatti waliin bahuu dandeenyudha kallattii waliiti. Ilmaan isaati nuti iddoo biraa irraa hin dhufne. Yoo gadhannee irra ta'e Oromootu gadhee dhalchee. Kan sirreeffachuu danda'uu fi cimaa taasifachuu danda'u Oromoo. Qubatti qabdee akkatti nuti quba Oromoo madaa'eedha taanaa jechuu yoo gadhan. Madaa'eedhee kutee nu gachuu hin danda'u wal dhaannachuu qaba. Kanaafi kallattii kaa'anneera. Dirree kallattiin irratti kaahamee sirni dhablummaan tokkollee keessatti gadhaabbachuu hin dandeenyedha tolchine waan ta'eef kana keessatti hirmaannaan Oromoo guddaa akkuma jaalgammeen jiru. Waraana bilisummaa Oromoo isa dhugaa kaayyoof akeekaan dirree tokkorra jiru fiingee tokko jalatti hiriira tokkoon adeemu sana isa qabatanii sirna dhablummaa fi gadhummaa isa nu keessatti dagaaguu barbaadu diinnis nu keessatti dagaagee waraana bilisummaa Oromoo kan hin fakkaanne uummanni Oromoo keessummeessuun irra hin jiru. Keessummeessuun irra jiraatu. Dhoksuun irra jiraatu. Dahoo ta'uufiin irra jiraatu. Nuti hanga har'aa injifatamuu dadhabnee qabsoo riphee lolaan kamuu addunyaa kanarratti takkaa hin goone kan bosona keessa hin jiraanne buna ho'aa dhugne nyaata bilchaataa nyaanne seeruma riphee lolaan kamiyyuu takkaa godhee hin beekneen uummati nu jiraachise kan kana keessaa mootummaan irra hanga sadarkaa Finfinneetti guutummaa Oromiyaa iddoorraa dhinneen jiru sadarkaa kanatti kan nuti riphee lolaan akkasiitu jiraatee hin beekne jiraanne uummata waan harkaa qabna. Uummata kanatu akka nuti injifanneef akka nuti injifatamneef bosona nuu ta'e dahoo nuu ta'e gadhummaafis dahoo ta'uu hin qabu jechuudha. Isuma dhugaaf qabsoorra jiru kaayyoof qabsoorra jiru wal dhaggeeffatee wal dhagahee sanadha tolfanneetu. Sanadha godhanne kallattii kan nuti walii ilaalle kana. As keessatti wareegamaaf immoo nutu qophii. Wareegama keenya immoo uummanni Oromoo akka inni ititee dhiigni keenya dhangala'u gara rarraga bilisummaatti isa geessu tolfachuudha qaba malee wareegama keenyatti quba qabuu hin qabu Oromoon taa'e. Yoo wareegama keenyatti quba qaba ta'e nuti tokko jaalmarroo jajanii jaalgammachuu balaaleffachuun hin danda'u. Gammachuu balaaleffachaa sanyii jajuun hin danda'u. Abdii jajaa sabaayeefiin balaaleffachuun hin danda'u. Nuti isa kana akka tokkotti ilaalu. Gargar nu qooduu taasisu. Nutu waliin jira, nutu walitti ta'a. Kanaaf uummanni Oromoo inni biyya keessa jirus, inni ala jirus boru seenaa waan nama gaafatu jira. Gaafatama seenaa mannaa gaafatama seeraa immoo wayyaa jira. Seenaan keenya okkolee dhalootaa dhalootatti hammeenyi keenya darbuurra seeraan har'a gaafatamne lubbuun keenya darbuu jaallannaa. Kanaafiyyuu uummata keenyaan har'as borus waraana bilisummaa Oromoo qabaan balleessinaa. Ilmaan keessanii hin sodaatinaa immoo gaachana keessani. Waan tokko waan sodaatu hin qabu Oromoo waan sodaatuufis hin qabu. Qawween nuti baannu qawwee baachuu hin malle dhabaanne. Qawwee gaaffiin isin gaafattan dhiitamuun bara baraanii isinirra jiraate deebbii dhabe. Warri isin dhiite immoo harka duwwaa miti qawweeni sibiilaan gassin qabe waan ta'eef santu qawwee nu kaasise. Isinis kanaaf qawwee keenya jaalattani. Isinis kanaaf yeroorraa yerootti keessumaa bara 2018 fa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo cabee galee sana eeboof kan ulee qabatee sabbata haadha hiyyeessaa irraa hiiknee qawween sitti hiineen galu nuu kennaa jettan suni waan jaallattanii kan keessanii jechuudha. Isiniif doorsisan ta'u. Inni kana godhummoo wal qulqulleessina. Waan fedhe yoo jedhame akka jaalgammeen jedhe namni maalnaan jedhee yookaan immoo ani ofii koon of dhaggeeffadhaa osoo hin taane wal dhaggeeffanne saba dhaggeeffanne sabni maal fedhaa dhaggeeffanne. Kanaafidha tokkoomne kanaafidha irroomne kanaafidha gara xaliilessuu fi tasgabbeessuu itichuutti geessine. Uummanni har'a abdii guddaa nurraa qabaachuudha qaba. Kallattii kenname irratti waraanni bilisummaa Oromoo immoo ajaja keessaan isatti kennamu bobbaasaaf qophii gochuu qaba.
bobbaa waraana bilisummaa Oromoo cinaatti immoo qeerroof qarreenii akkasumas uummanni Oromoo adeemsa jiruu fi jireenya kamuurraa dhufe qophii sana keessatti waan gumaachuu danda'u hanga qeenca xuriillee yoo taate ishee sanaaf immoo of qopheessuu qaba. Yoo akkasitti walii galle alaa galla akka abbootiin keenya dura jedhan Oromoon lolee miti tabbatti ol bahee yoo fincaan isaa fincaa'e fincaan isaatu galaana ta'e diina isaa lolaa godhee fudhatee deemaa jedhu. Dhugaadha sun. Sanammoo argisiisee darbeera Oromoon. Bara waggaa digdamoota akkasiif dhiitamee waggaa xiqqoo keessatti immoo kana ofirraa kaasa. Ammas waggaa digdamoota biraa eeguun hin gaafatu. Yoo sana eegna jenne duuti har'a tokko tokkoon qaroon keenya manaa bahee ajjeefamaa oolu nurraa hin dhaabbatu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan lole, waan injifates, kufaatii isa mudates waa hundumaa keessatti ejjennaa hin daddaaqamneen dhaabbateera. Mootummaan lolaa jirru garuu mootummaa qoosaa miti, mootummaa gadhee. Hanga namni lafarraa wal fixuutti mootummaa taa'ee dhaggeeffatu malee naasuu fi naatuu hin qabne. Kana dhalolla waan ta'eef qabsoon keenya adeemsisaa wareegama guddaa gaafata. Wareegamni sun immoo yoo wal ta'e sabni keessaaf alaa gabaabbachuu ni danda'a. Boo'ichi imimmaan haadholii keenyaa qooruu ni danda'a jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo har'as irra deebinee daddaaqama burjaajii akkasumas haalota adda addaa keessatti rakkoo mudate nuuf kalchaa jenna dhiifama gaafanna. Dhiifama gaafachuu qofaa miti kiisuufis qophii. Hanga wareegama lubbuutti. Uummanni keenya immoo akkuman sila kaase yoo dhugumaan mirga barbaada, yoo dhugumaan gaaffii gangalataa dhufee as ga'e sana akka inni deebbii argatu barbaada ta'e deebbiin inni irraa argachuuf deemu suni warra deebbii akkasiif qophii ta'e miti waan ta'eef wareegama isa kafalchiisa. Wareegama sanaaf qophii ta'uu qaba. Dogoggoraa fi badii keenyas nu of kalchuudha qaba, nu baraaruudha qaba. Sanarraati wal dandeenyee akkuma har'a jirrutti Oromiyaa keessaa bobaa isaa jalaa, dahoo isaa jalaa osoo hin bahiin qabsoo takka addunyaa irratti seenuma addunyaa keessatti riphee lolaan gaggeessu akkasii jiraatee hin beekne akkasii kana keessatti mandaruma keessa jiraatee ollaa keessa jiraatee qabsoon gaggeesse qabsoo nurraa salphise. Ba'aa guddaa baachuu, nyaata guddaa bilcheessuu, dugdatti waan hedduu baachuu nurraa salphise. Oromoo godhe kan nu jaalataaf godhe, nu fedhaaf godhe, ijoollee isaa ta'uu fi hireen isaa, gaaffiin isaa kan isheen itti deebbii argattu dhaabni jirtu tokkittiin isaa kana ta'uu hubate sabni kun. Har'allee nunnuffi. Qabsoo kana keessatti Oromoon du'a nuffi. Hin sodaannellee. Lola lolaa jirru keessatti lola adeemaa jiru ijoolleen Oromoo nyaata zambiiliitti buna peermusiitti baatteetu waraana bilisummaa Oromoo waliin deeme. Hin nuffine lola. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo asitti wanti inni hubachuu qabu, wanti hubachiisaas jirru Oromoo waa tokko qaba. Aadaa isaati. Korma fedhiin siiqaleetu fedhii isaa ala garuu lukkuu wucoo ishee yoo fudhatte hin dallana. Kuni akkan taanedha gochaa jirraa jira. Oromoonis nu danda'a nutti hin dallaniina. Nuti ilmaan keessan quba keessan yoo madoofne akkasin jechuu barbaada. Ololli amma deemaa jiru olola ijibbaataati. Ololli amma deemaa jiru olola watwaannaa namni bishaan liqimsaa jiru hoomacha qaqqabatuuti. Ololli amma deemaa jiru ajjeechaan amma deemaa jiru ajjeecha abdii kutannaati. Kanatti guduunfaa gochuuf waraanni bilisummaa Oromoo gahumsa isaasitti qaba, murannoo isaasitti qaba. Keessoo isaa keessatti immoo waan saba isaa rakkisu qulqulleessuun dirqama isaati. Qoraattii bobaa ofii jala jirurra ciisaa waa'ee biraa yaaduu hin danda'a waan ta'eef qoraattii sana kaasutti. Uummanni Oromoo isa kana hubachuu qaba keessaallee alaallee. Tokkoomuun tokkummaa isaa tokko ta'uu waan qabnuufi miti. Nuti tokko waan taaneef tokko taanaa. Wanti gargar nu baasaatii hin jiru. Tokkummaan keenya afaaniin lallabame osoo hin taane uumamaan jira bakka. Kanaa akkasittiin hubachuutiin kallattii kamiinuu wanti itti adeemuuf deemnu kan guduunfaati jennitu yaadaa jirra waan ta'eef. Waan kanaan dura waggaa 6 guutuu haasahaa turre immoo hojiitti hiikaa dhufneerras waan ta'eef Oromoo waan abdii nurraa kutatuuf hin qabu.
dhuguma 5 taanee 2 taanee 3 taanee qawwee cabduu fuudhanii maal nuun jechaa turan ololli sun dhugaa ture. Qawwee cabduu 5 2 gaafa nuun jedhanii nuun injifanne har'oo qawwee harkaa qabnu manni Oromoonni nu wajjiniin gatiitti luqqa'ee baatee nu deemsisaa jiru ni beeka. Lakkoofsa waraanaa amma jirus inuma beeka. Kanammoo afaanumaan dubbachaa waan Oromootti dubbanne immoo hojiitti hiikaa dhufne ammas guduunfuuf deemaa jirra innee dubbannu inuma guduunfama waan ta'eef Oromoon akkasitti nurraatii dhaggeeffachuu qabaa jechuudha. Waraana uummata Oromoo gituu baafachuu irratti hojjennaa jechaa ture. Waraana kana baafanneera. Kanaafuu waraana waa guduunfuu danda'uudha immoo harkaa qabnaa guduunfachuuf deemaa jirraa isa jennu kanas Oromoon akkuma kaleessa waan jenne hojiitti hiikne kanas hojiitti hiikna waan ta'eef ilmaan isaarraa abdii qabaachuudha qaba. Rakkoo xixiqqoo mooraa qabsoo mudattee fi rakkoo xixiqqoo gola Oromoo seenteef hin jilbeeffatu Oromoon irra aanuu hin dandeenya. Xumuruu ni dandeenya. Guduunfaatti gochuu ni dandeenya. Warra hidhame hidhaarraa hiikuu ni dandeenya. Warra du'e duuti isaanii bilaasha akka hin taane warri du'e duuti isaanii gara rarraga bilisummaatti Oromoo akka tarkaanfachiisu ija akka godhatu gochuu ni dandeenya. Maatiin imimmaan isaa yeroorraa yerootti dhangala'e akka inni qooru gochuu dandeenya. Maatii jiruuf jireenyi isaa golgolaa'e akka inni gara tasgabbii fi xaliidhaatti deebi'u gochuu ni dandeenya. Kana gochuuf qophii qabna waan ta'eef akkasittiin Oromoon yeroo xumuraaf isa ijibbaata akka jarriyyuu ijibbaatte kan dubbate waa'ee ishee hunda ishee bir'achiisee ajjeesaa jirtuutti ijibbaata sana loluuf qophii. Araara jennee araaraaf wareegamne nuti kaffalle daddaaqama nutti fiduudha barbaade. Ammoo kanas wareegama qabsoo bilisummaa Oromoof jennee goone. Wareegamni dirqama qawwee qofaatiin hin ta'u waan ta'eef araaraafis wareegama barbaachise Oromoon dhugumaan nagaa argata yoo ta'e jennee goone. Mootummaan dhugaan akka barbaadamu, dhugaan namaa mul'atee namni gumaan akka kafalamu, inni gumaan kafalameef immoo isa miidhe waliin akka araara buusee nagaan dhufu hin barbaanne. Mootummaan dimokiraasiin biyyittii keessatti haa dhufu yoo ati jette dimokiraasiin guyyaa tokkotti hin dhufu saba baay'ee wallaalaa ta'e kana yoo gadhiiste hin bada jedha akkasitti yaadu mootummaa akkasii kana ofirra kaahanii taa'uun cubbu. Warri mootummaa akkasii jala deemee harka rukutus mootummicha caalaa cubbuu guddaa warri dalage warra kana. Ajjeechaa har'a biyyittii kana keessatti deemaa jiru keessatti warri akkasitti mootummaa kana deeggarus itti gaafatamaa jechuu boru. Gaafatama seeraas gaafatama seenaas ni qabaata. Ni ta'a kun immoo hin ta'u jettee akka dubbii manatti maal gootee bultee akkas taatee sana ta'uuf deema dubbiin kun. An kanuma jechuun barbaada uummanni Oromoo abdii nurraa qabaa, abdii nurraan kutiini dahoo fi gaachana keenyaa nutis akkasuma abdii fi irree waan ta'e gaachana isaati kanatu harka wal qabatee gabrummaatti guduunfaa gochuu danda'a waan ta'eef isa yeroo xumuraaf wal haa qopheessinu ofaa qopheessinu jechuu barbaada. Fayyaa ta'a.